Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ijoollee Oromoo fayyaa keessanii nagaadha. Ani nagaadha rabbi. Egaa nageenyi kiyya nageenyaa fi jaalallii fi kabajaan lafa isin jettanitti bakka ati jirtutti siyaa qaqqabtu obboleessa kiyya bileetii hundummaa keessaniyyuu akkamsi bakka naa jiraattan isin jedha. Egaa chaanaali kiyya Alii Roobaa jedha. Seentanii subscribe godhuudhaan maatii kiyya naaf ta'an isin jedha. Warri gara itti beekin na beektanis Alii Wallaqa isa jedhuu fi Alii Faamii kan jedha. Feesbuuka lama sandarratti hordofuu dandeessan. Egaa maal jechuu barbaadeeti? Oromoon inni bahaa inni dhiyaa, inni kaabaa inni kibbaa maaf tokko hin taane kan jedhudha. Wanni tokko hidhoo tokko ta'uu hidhoo yoo beektan gaafa immoo wallaggi dhufu, gaafa wallaggi ajjeefamu, gaafa walloon ajjeefamu, gaafa hargeen ajjeefamu, gaafa gujiin ajjeefamu akkasumatti bakkoota adda addaatti Oromiyaa keessatti gaafa namni ajjeefamu maaf gaafa tokko ta'u iddoo inni kaan taa'ee ilaalaa isa jedhu sana walaloo xiqqoo sii qabadde jira. Na hordofaa siin jedha. Akka jala walaloon kiyya. Oromiyaa yaa Oromiyaa dhiirri kees diriiraa baay'ee miidhagdaa. Garuu gaafiin qaba sirraa tarii naa deebistaa. Jennaan eeyyee naan jettee isheen illee. Isheen immoo gara laaftuudhaan beektanii bire. Jaraaf dammaaf dhadhaa nuuf immoo dhagaa. Maaf hin dhabe sirraa dammaaf dhadhaa jedheeni achumaan itti fufe. Jaraaf immoo jiraachuu nuuf rasaasaan dhumachuu jedheen gaafate. Isheen immoo gaafiidhuma kana salphiftee naaf deebiste. Ani waa hin beeku waaqachuu situ dhabee dalagachuu nan akkam manoon dalagaan jira jeen takkitti of yaade ergas immoo wanni ta'e wayinatti mul'ata. Isa tokkummaa kana qaba. Tokkummaa dhabuu kana argitee isa natti mul'ata. Jedheen eeyyeen ati waa hin beektu waaqachuu natu dhabee dalagachuu harka koo isa mirgaa fi isa bitaa waliif galuu didee natu dursaa lachuu. Oromoo wanti inni ishee jabse natu dursaa isa jedhu. Namira darbeera isa sanatti dhaqe isa jedhu. Argite isa kana wanti nu qabse maal jechuu barbaadeeti. Oromoon akka qaama tokko haa ta'u gaafa jedhu tokkummaan Oromoo kan nama akka ofii akka qaama tokko qaama namaa kana keessaa iyyuu lafa wal jaalattu jiran fakkeenyaaf amma rifeensa qabaa, ija qabaa, funyaan qabaa, afaan qabaa, harka immoo qabaa, miila qabaa akkasuma boqoota adda addaa qaba qaamni namaa kun. Haa ta'u malee inni irra wal jaalatu qaama namaa kana keessaa akka nan xiinxaletti akkaan itti xiinxaltu mosumatu miidha. Qaama namaa kana keessaa lafti irra wal jaalatu bakka lama duwwaa. Siima dhaggeeffadhu isas. Ijaaf harka. Ijaaf harka gaafa siin jedhu nagaa qabataman fidammoon. Maal jechuu barbaadeeti gaafa ijji dhukkubdu harki irra hin taa'u. Dhaqee mimmaan irraa xaragaa qorichatti godhaa. Kalas walumaa galatti inni hin deemu adda kanarraa akkasuma jajjareetu. Kanaaf yoo harki dhukkubee ijji immoo maal gooti tarii namichi gaafa rafu uffatuma ofirra deebisuuf akkas yoo jedhe qubni kun yoo xinnoo madoofte. Gaafa dhaqee wayyaan itti bu'u hin ka'a ijji immoo ichuma ilaalti. Kanaaf Oromoon keessattuu dhaloonni amma kana otoo niitoorkii akkasii dhaabbata. Niitoorkii dhaabbataa, niitoorkii jaalalaa isa dhugaa isa sobaa osoo hin ta'in isa dhugaa sana otoo dhaabanii otoo dhaabbanne otoo dhaabdee baay'ee wanti nu dura dhaabbatu tokko iyyuu hin jiru. Gara diinagdeetiin haa ta'u, gara siyaasaatiin haa ta'u. Iddoo kamitti iyyuu wannumti nu dura dhaabbachuu danda'u inni tokko ittiin hin jiru. Kana dubbaa dubbatti itti amanee hin jira. Ati immoo feete itti amanee feetu dhiisi. Garuu itti amanuu qabda kana. Otoo niitoorkiin keenya dhaabbataa ta'e baadiyyaatti kaabaa kibbatti namni tokko ittiin nu dura dhaabbachuu hin dandeessu. Biltiginnaa maali jinni wanti tokko ittiin hin jirtu iyyuu silaa biltiginnaan jedhan kun amma qilleensa dhufuu harree bakka sana taatee jirti isheen amma dhufuu loonii dhufuu sa'a isa taatee jirti yoo
Ina jooftu hin urgooftu. Akkas kan isin jechuu barbaada. Tokkummaan kan nyaachamu lafa jirtani niitoorkii dhaabbadhaa isin jechuu barbaada. Niitoorkii dhaabbata. Kan biyyummaa, kan oromiyummaa, kan lammummaa dhaabisiin jedha. Gamaa gamana jechuu dhiistee otoo kallattii tokko irratti kan deemnu taate wanti nuti fuuldura keenya dhaabbatu tokko illee hin jiru isin jechuun barbaada. Chaanala kiyya sabskiraayib godhi maatiin yeroo waan isin jechuun barbaada. Galatooma iddoo isin jaalladha.